Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbe keessatti akkaataa kamiin Microsoft Excel fayyadamnee daataa akka qindeeffannuu fi seelota mata dureen isaanii tokko ta'an akkaataa kamiin walitti maknee itti fayyadamuu akka dandeenyu ilaaluun keenya ni yaadatama. Akkasumas kutaa sana keessatti akkaataa kamiin daataa calculationii barbaadanii hojjechuu dandeenyu ilaaluun keenya ni yaadatama. Keessumatti basic arithmetic operation fayyadamnee daataa keenya akkaataa kamiin ida'uu, hir'isuu, baay'isuu fi hiruu akka dandeenyu ilaallee turre. Kutaa irraa keessatti immoo akkaataa kamiin karaa sanarraa adda ta'een calculationii hojjechuu akka dandeenyu isin agarsiisuudhaan itti fufiinsaan immoo tariitii akkaataa kamiin giraafii daataawwan kana hojjechuu akka dandeenyu ilaalla. Na hordofaa isiniin jechaa namoonni miseensa haaraa taatan fuula YouTube keenya subscribe gochuu akka hin dagatinne isiniin jedha. Kallattiidhumaan gara barumsa keenya irratti yeroo seennu maal goona yeroo darbee akkuma isinitti agarsiise is equal to jennee kaane seelii ida'uu barbaannu sararri cuqaannee kaane ammas ida'uu immoo kiiboordii irraa galfanne isa taanu irratti gaafa cuqaannu dhufee nuu gala jechuudha. Dhufee nuu gala ida'uu. Mee ammas kana ida'ee isin agarsiisa. Is equal to na kiiboordii irraa seelii ida'uu barbaannu sana seelii isa jalqabaa irratti kilik goonee ida'uu kiiboordii irraa gashina. Amma seelii isa lammaffaa irratti kilik goonee yoo sadaffaan jiraate ammas ida'uu, yoo arfaffaan jiraate ammas ida'uu gashinee kaane isaa booda erga dhumarra geenye booda enter jennaa jechuudha. Bifa kanaan nu ida'a jechuudha. Har'ammoo gara biraatiin akkamitti ida'uu dandeenya isa jedhuu fi isa jedhu maal goona pointerii keenya seelii keessatti ida'amni isaa nuu galuu barbaadu. Seelii keessatti ida'amni isaa nuu galuu barbaadu sana fidan. Mee fakkeenyaaf isa kana deebisee balleessee duuba deebinu mee seelii kana keessatti ida'uu barbaanna miti. Seelii kana keessatti fidanna jechuudha pointerii keenya. Fidannee seelii kana yeroo seelii kana irratti cuqaannee kaanee sadanna ishee kana walaaltanii f of x kan jettu kunoo naannoo kanarra jirti. Nagartolee yaada naannoo kanarraa naannoo pointeriin koo jirtu kanarra jirti. Ishee irratti cuqaannaa jechuudha. Ishee irratti cuqaanna. Ishee irratti gaafa cuqaamnu jeroota kana nu fida jechuudha. Kana yoo dubbiftan maal jedha? Select a category isiniin jedha. Type a brief description of what you want to do and then click go. Waan hojjechuu barbaadasitti mata dureetti kennadhuudha. Waan hojjechuu barbaadasitti mata dureetti kennadhuudha. Isa kanaan naqnu mata dureen keenya kanuma waan ta'eef ani isa kanaan naqu. Isaa booda waan hojjechuu barbaaddu as keessaa filadhu. Maal hojjechuu barbaadda? Financialidha, date and timeidha, matrix and trigonometricidha, staticalidha, lookup preferenceidha, databaseidha, textidha, logical. Warroota kana hojjechuu barbaaddaa jedha jechuudha. Amma nuti kan barbaadnu maalidha? Matrixidha. Matrix jennee kaane matrixii keessaatii saamii barbaadna jechuudha. Saamii jalqaba saamii warraa kana hunda waan ta'eef saamii barbaadanii S tuqaatii barbaada. S yoo tuqtanii saamiin argattu kunu saam kan jedhu kan arganna jechuudha. Saam kan jedhu kan irratti erga cuqaatne booda bifa kanaan dhufee nuu galaa jechuudha. Bifa kanaan erga nuu galee booda maal goona select goona jechuudha. Isa ida'uu barbaannu sana seelii isa ida'uu barbaannu irraa kaanee seelii 3-4tu jira ta'e irra otoo hin gadhiisin maawuzii keenya otoo hin gadhiisin jechuudha. Leefti battanii isaa otoo hin gadhiisin select goona. Gaafa select goonu bifa kanaan kunu D4 fi E4 ida'uu barbaaddaa nuun jechaa jira. Eeyyeen inni keessaa bana D4 jechuun seelii ishee kana, E4 jechuun seelii ishee kana ida'uu barbaaddaa. Isaa booda eeyyeen inni keessaa bana jechuudha. Bifa kanaan inni gaafa keessaa baanu nuu fidaa jechuudha. Tariitii dama kaname dijiitii sadiin akkaataa kamiin akka inni qoodu yeroo darbe isin agarsiiseera waan ta'eef sadiin nuuf qoodu. Bifa kanaan keenya jechuudha. Bifa kanaan keenya jechuudha. Sana booda maal goonare? Ammas itti ofirratti ilaaltanii is equal to sum D4 E4 jedhee jira. Is equal to sum D4 E4 jedhee jira. Tarii isuma kana barreessinee yoo formulaa kana hin beekne ta'e jechuudha. Is equal to jennee kaane sum jennee braaketii bannee
D D4 E4 yoo jenne biraaketii cufne intarii tuqne nuuf fida jechuudha. Formulaa kanas beeknee naan fayyadamuu dandeenya kiiboordii irraa jechuudha. Formulaa kanas kiiboordii irraa galfachuu dandeenya taanaan itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Maaliif formulaan saamii kanarra waan ta'eef formulaan saamii kanarra waan ta'eef bifa kanaan yoo ilaaltan amma laahuun tokkumadha jechuudha. Tokkuma bifa kanaan galchachuu dandeenya. Isaa booda maal goona kana diraagii ma gochuudha akkuma kaleessa kutaa darbe keessatti isin agarsiise kana diraagii ma gochuudha seekkati diraagii ma gochuudha bakka waan biraan qabu diraag gootanii idaa mataa isinii gashaa jechuudha idaa mataa isinii gashaa jechuudha. Tarii faankshiniin biraa jira laatameesti faanshinii biraa summaa adduma maatii haadhannu maatii sende tirgiinoomeetirikiidha ilaala isaan kun hundi isaanii faanshinii dhagaa kana tokko tokkoon yoollee isinitti agarsiisuu beekullee baadhee kun faankshiniidha hundi isaanii faanshinii. Kanaaf amma fakkeenya piroodaaktii haadhaan piroodaaktii wajjin piroodaaktii erga tuqne booda ookee jenna. Eenyuun baay'isuu barbaada eenyuun baay'isuu barbaada yeroota kana lamaan kulamanii kana lamaan walitti baay'isuu barbaada. Isaa booda erga isa filadhee booda ookee linkeetama. Amma fuudhanii ilaalle yeroota kana baay'isee jechuudha eenyuun baay'isee kana seelii kanaan baay'isee nuu kaa'ee jechuudha. Isaa booda diraa gochuudha ammas diraa gochuudha. Sambiraa soorattan kanumadha. Sambiraa soorattan kan tarii asumaan dabalataa fi as keessa dhufnee jechuudha. Sila mathematics and trigonometrikiidhaan fayyadamne amma moomestii istaatikaalii keessumaa warroonni statistics irra hojjettanii yookaan warroonni analysis garaagaraa hojjettanii statistically kan jettu kana akkaataa kamiin fayyadamuu akka dandeenyu ilaaluun gaarii ta'a jechuudha. Tarii asumaanii dabalataanii akkaataa kamiin kan biraa fayyadamuu akka dandeenyu arithmetic operation yookaan mathematical calculation as keessa jiru akkaataa kamiin fayyadamuu akka dandeenyu as keessa gallee maal goona statistical kan jettu kana irra gaafa gallu maal argina jechuudha yeroota kana agarra jechuudha average jira average age jira wantoota kana jira jechuudha wantoota kana jira more warri statistics irra hojjettanii beektu kana yaada yookaan immoo namoonni analysis garaagaraa hojjettanii beektu yaada kan argannaa jechuudha kan argan maximum minimum mode median isaan kana kan argannaa jechuudha probability jalatti baratanii ture yaada kana isaan kan argannaa jechuudha amma fakkeenyaaf mee average wajjin average kana irratti kilik kaabonu average wajjin average jedhee okay eenyu average hojjenna average yeroota kana lamaanii hojjenna average yeroota kana lamaanii okay kun bifa kanaan nu baasaa jechuudha average yeroota kana lamaan ideetu lamaa fire jechuudha amma fuudhannee ilaalle average D4 A4 jedha mee kana lamaa fira mee lamaa fira ilaallu mee mirkaneessuudha is equal to kana kilik goone divided by 2 jennee interatiin kuno bifa kanaan asiti tariiti digitii booda zeeroo nu godhi waan jenneef kana fide digitii booda illee zeeroo qabaachuu kanaaf kun tokkuma tariiti kana mee sirreessinu kana sirreessinee ilaallu digitii booda lamaa ta'u namoota ilaallu tokko jechuudha jeroonni tole inni kan biraani akkaataa kamiin kulamanii asii gadi da'uu akka dandeenyudha akkaataa kamiin daataa kulamanii keessa jiran asii gadi da'uu dandeenya amma dalga idaa turre amma immoo asii gadi akkaataa kamiin da'uu dandeenya kan jedhu akkuma yeroo darbe isin agarsiise maal goona f of function amma baay'eedha ragaan as keessa jiru kuni naannoo roo 70 keessa jira waan ta'eef roo 70 keessa kan jiru kana keyboard fayyadamnee ida'uudhaan deemuun hin ulfaata waan ta'eef akkuma diirama isin agarsiise sana
maal goona jechuudha seelii keenya dhuma ishee iddootti ida'amni keenya galuu kana fidannee galfannee jechuudha. Isaa booda maal goona f of actionii kana dhufneetu ammas saamirraa kaanu matrix and trigonometry kan jettu kana galfannee saamii barbaaddannu yeroo baay'ee most recently used kan jettu kana irratti yoo click gootanii wantoota sila fayyadamaa turtan dura fayyadamaa turtan recently kan fayyadamaa jirtan fideetinii gashaa jechuudha. Recently kan isin fayyadamaa jirtan fideetinii gashaa waan ta'eef amma fakkeenyaaf average statistics jalaati fudhannee saam immoo matrix and trigonometry kee jalaatidha kan sila fayyadamaa turre waan ta'eef productis akkuma kana matrix and trigonometry kee jalaa fudhannee waan ta'eef recently kan fayyadamaa turtanii isinii fidaa jechuudha. Yoo jijjiirachuu barbaadan qofaadha kanas keessa galtanii yeroota kana filattan kaataagorii kana yookaan faakshinii hojjechuu barbaadan kana kan filattanii yoo warra recently fayyadamne kana keessa hin jiran yoo ta'e qofaadha malee amma recently rayoon kaa jechuudha recently kanan fayyadamaa jiru fideenaa kaa all yoon jedhe immoo all faakshinii fideet asuma keessa nakaa jechuudha all faakshinii as keessa jedhama all faakshinii jira as keessa kanaaf ammani recently kan fayyadamaa ture rayoon kaaddu kuno saamii sila fayyadamaa ture waan ta'eef saamii average fayyadamneera waan ta'eef saamii irratti kilik godha isaa booda okeedhe maal garuu jechuudha seelii kamii seelii jalqabaatii kaasee hamma dhumaatti kan jiru san akka inni da'uun godha jechuudha akka inni da'uun godha akka inni da'u gaafa godhu amma fudhatanii ilaaltan jechuudha seeliin D4dhaa kaasee amma D7tti gashaa jechuudha kun as ilaala D4dhaa kaasee amma D7tti gashaa jechuudha asii soo ilaaltan D4dhaa kaasee amma D7tti gashee jira jechuudha. D17 kuni roowudha irraan gadeen kun roowuu bakka bu'aa isiniin jedheera. ABCD kun immoo kulamanii bakka bu'aa isiniin jedheera. D kulamaniidha. D4 inni jedhu kuni D inni jedhu kun kulamaniidha. 4 inni jedhu immoo roowudha. D inni jedhu kun kulamaniidha. 17 inni jedhu kun immoo roowudha jechuudha. Kanaaf D4dha amma D17 itti gashee jira. Isaa booda okay gaafattan ida'ama isaa bifa kanaa isinii kaa'aa jechuudha. Kanaa booda wanti goonu as isa kan akka kanaan tokkoon deemna tuun taane asuma achi diraa gochuudha akka kanaan dura isinitti himee karsariin keessan gaafa mallattoo ida'amuutti jijjiiramtu koorneriirra fiddanii jechuudha ati achi diraa gootanii kaa'u qofaadha jechuudha akkas gochuu qofaadha kanaaf baay'ee salphaadha akkuma kana average illee baasuu dandeessu average dhuftanii asii dhuftanii kun addana jira average meeqa average kanaa tariitii duuba adeebinu average kana argachuu baay'ina kana argachuu maal goona lakkoofsa kana sirriitti tartiibeessuu danda'u qaba tarii kan gidduu dhabadee yoo jiraate seelii kana lama ishee jalqabaa kana lamaan wantu kana select gootanii double click gootan arreenji bantiisaa isinii kaa'aa jira 70 ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha 67 daataa 67 waan ta'eef maal goona as finnee iddootti averaging galu finnee faakshinii kana finna average kun recently fayyadameera yoo atiin fayyadamne ta'e immoo statistics jalaatti jettanii average baafattu jechuudha average kana irratti kilik gootu isaa booda maal goona jechuudha asii gadi filla jechuudha ammas average yeroota kanaa nuuf baasu average yeroota kanaa nuuf baasu asii gadi filla jechuudha average yeroota kanaa nuuf baasenna kun bifa kanaan average isaa nuuf baasaa jechuudha yoo kanaachi immoo karuma salphaa keyboard fayyadamnee equal tonne maal goona ishee kana tuqnee jechuudha ishee kana tuqna ida'ama kun waan ta'eef ida'ama kana hiruu baay'ina roo daataa kanaa beekna baay'inni daataa kanaa 67 waan ta'eef 67 fireenya gaafa 67 fireenya intarii tuqnu kunoo nuuf fidaa jechuudha salphaadhumatti kanaaf booda yeroota kana diraa gochuun qofaadha si'achi average isa kanaa baasuudhaaf kana si'achi diraa gochuudha kanuma jechuudha badaa waan takkaa baafanneenaan isa jalqabaa baafanneenaan formulaa masanaan isa hafe sanas hojjeddoonni gaafa karsarii keenya kanaas finnee isaa booda karsariin keenya koornerii kana irratti gaafa finnu mallattoo ida'amutti jijjiiramti mallattoo ida'amutti gaafa isheen jijjiiramtu irratti cuqaalnee asii achi diraa gochuu qofaadha jechuudha left mouse keessan tun gadhiisin asii achi diraa gochuu qofaadha jechuudha bifa kanaan arithmetic operation hojjechuu dandeenya jechuudha inni kan biraani akkaataa kamiin saabtootaalee akka fayyadamu yeroo ilaallu amma baay'ina uummataa kana ofirannee ilaalle jechuudha baay'ina uummataa baadiyyaa fi baay'ina uummata magaalaa aanaadhaan qindeessuu barbaanne yoo ta'e bifa kanaan kaawwanneerra jechuudha manni kuni miini seeliidhaan yookaan
baadiyaa jala seelii sadii kolomanii sadii jira jechuudha. Mini kolomanii sadii jira. Tokko, lama, sadii jira. Magaalaa jala kolomanii sadii jira jechuudha. Dhiira, dubara, ida'ama. Baay'ina uummataa waliigalaa mata duree isaarra jira. Baadiyaan mata duree isaarraa kolomanii lamaan taa'eera. Kolomanii baadiyaa immoo kolomanii sadiitti qoodne, kolomanii magaalaa kolomanii sadiitti qoodne jechuudha. Dhiira dhalaadhaan ida'ama isaa keenya jechuudha. Amma ida'ama kana yeroo keenyu maal goona akkuma armaan dura sin agarsiisaa ture siistemuu sanaan fayyadamna. Siistemuu sanaanii karaa salphaa ta'een kiiboordii fayyadamnee kanarratti kilik goone ida'uu kiiboordii irraa tuqne kanarratti kilik goone intarii yeroo tuqnu kiiboordii irraa ida'ama kana nuuf fidaa jechuudha. Yoo isa kana naqnuun immoo asii kana isa kanarratti cuqaasne jechuudha. Saam kan jedhu maatimaatiksii jalaati. Saam kan jedhu barbaadanne saam yookaan riisentilii fayyadamneera waan ta'eef riisentilii keessa jira jechuudha. Saam kan jedhu kun riisentilii kana yoo riisentilii irra keessanii riisentilii sira fayyadamaa turre waan ta'eef asirra jira. Asirratti kilik gootanii okeettanii keessaa baatu. Isaa booda jeroota kana lamaan dalga filattu jechuudha. Jeroota kana lamaan dalga gaafa filattan bifa kanaatiin ni gala. Isaa booda saafee kana diraag gochuun waan biraan qabu diraag goonaa jechuudha. Diraag gochuu qofaadha. Bifa kanaan nu kaa'aa jechuudha. Inni kunis bifuma kanaan hojjettu zikwaaltu seelii kana seelii dhiiraa kan magaalaati baay'ina uummata magaalaati ida'uu seelii kana irratti cuqaasna intarii tuqnaa isaa booda sana booda nu ka'a asii gadi raaggoon eeggachuu qofaadha jechuudha. Amma asitti kan isin agarsiisuu barbaade kana durayyuu ilaalleera. Kan isin agarsiisuu barbaade akkaataa kamiin ida'amaa kana keenyaadha. Ida'ama uummata baadiyaa fi uummata magaalaa kana akkaataa kamiin kaa'uu dandeenya kan jedhudha. Akkaataa kamiin kaa'uu dandeenya? Kiiboordii fayyadamnee hojjennee yoo ta'e izikwaaltoonni akkuma armaan duraa sana ida'amni jeroota kana lamaanii kan uummata baadiyaa kana waan ta'eef kolomanii kana jaladha waan ta'eef ishee seelii kanarratti seelii ida'ama jeroota kana lamaanii ibsu irratti cuqaasne kaane ida'oonne amma immoo as dhumne jechuudha. Kan magaalaa immoo ida'amni isaanii ida'amni dhiiraa fi dubaraa kanadha waan ta'eef seelii ida'ama jala jirtu kana irratti cuqaasne kaane intar jennaa jechuudha. Yoo kana fudhannee ilaalle amma E6 fi H6 nu kaa'edha jechuudha. E6 ishee kanadha kun yoo fudhattan ilaaltan dhiira kuni kolomanii dhiira jirti row 6 irra jira asitti wal ga'u jechuudha jirri. H6 yoo fudhannee ilaalle H'dha kuni kolomanii H'dha 6 qixa kanaa dhuftan row 6 dha. Kanaafuu E6 H6 irra jira jechuudha. Amma ida'amni jeroota kana lamaanii E6 fi H6 walitti dee'ee jira jechuudha. Isaa booda kana diraag gochuudha jechuudha. Diraag gochuudha asii gadi diraag gochuudha. Tariiti karaa faakshinii kana deemna wanni immoo duuba deebinu karaa faakshinii kana deemna wanni immoo maal goona asirratti cuqaasna iddootti ida'amni keenya garuu kanarratti cuqaasne kaaneetu maal goona faakshin kan jettu kana dhufne saamenna. Isaa booda maal goona kontiroolii qabne seelii ida'ama jeroota kana lamaan irratti cuqaasna jechuudha. Isaa booda tu kontirooliin gadhiisin amma dhufne seelii ida'ama jeroota sana lamaan irratti cuqaasna jechuudha. Sanaa booda OK jennee baana jechuudha. OK jennee baana bifa kanaan ida'amoota isaanii nuu kaa'uu danda'a jechuudha. Bifuma kanaan kan biroos hojjechuu dandeessu jechuudha. Garaagarummaas bifuma kanaan hojjechuu dandeessu. Garaagarummaas bifuma kanaan hojjechuu dandeessu. Fakkeenyaaf garaagarummaa hojjennu izikwaaltuu jennu karma salphaa ta'een izikwaaltuu jennee garaagarummaa dhiiraa fi dubaraa magaalaa baasuu barbaanne ta'e garaagarummaa baay'ina uummata baadiyaa fi baay'ina uummata magaalaa baasuu barbaanne yoo ta'e kanarratti cuqaasnu. Isaa booda hir'isuu jennu kiiboordii keenyarraa. Isaa booda kanarratti cuqaasnu. Isaa booda intarii jenna. Bifa kanaan garaagarummaa isaaf nu kaa'aa jechuudha. Kun garaagarummaa uummata baadiyaa fi uummata magaalaadha jechuudha. Yoo fudhannee ilaalle ammas kana asii gadi diraag goone garaagarummaa isaa nu kaa'aa jechuudha. Amma iddoo kanatti yoo fudhannee ilaalle uummanni baadiyaa jiru waan ta'eef negeetiividha jetti. Uummata baadiyaa aggaaroon magaalaa qofaa qaba. Aanaan aggaaroo magaalaa qofaa waan qabuu fi uummata magaalaa qofaadha kan asitti kaa'amee jiru. Magaalaa Naqamtee fakkeenyaaf fudhannee ilaalle Jimmaa fudhannee ilaalle uummata baadiyaan qabani. Uummata magaalaa qofaadha waan ta'eef magaalaadha sirmitusaa waan ta'eef kan baadiyaa duwwaa keenyarraa bifa kanaan negeetiivii kaa'ammoo fudhannee ilaalle. Baadiyaa irraa magaalaa irratti waan ta'eef negeetiivii kaa'ama.
Kanaaf iddoo kanatti garuu garaagarummaa isaanii hin kaa'aa jechuudha. Iddoo baay'ee fudhannee ilaalle eenyutu caala jechuudha. Uummata baadiyyaa caala jechuudha. Uummata baadiyyaa caala. Ammatu uummata magaalaa caala ta'e nageetiifii ka'a iddoo kanatti. Iddoo kanatti nageetiifii ka'a. Iddoo baay'eetti iddoo hundumaatti nageetiifiin hin jiru. Uummata baadiyyaa caala jechuudha. Bifa kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Asirratti waa hubattanii ture yaada. Idaama jalaa kana kanaan duratti isinitti meera waan ta'eef bifuma sanaan idaana kun badaa hin qabu. Foormulaa kanaan duraa sana fayyadamtanii hojjechuu dandeessu. Bifa kanaan baay'ina uummata saabtootaalii jechuudha. Saabtootaalii bifa kanaan fayyadamuu dandeenya yookaan idaamtootaa isa jennu jechuudha. Idaamtootaa isa jennu bifa kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Idaama waliigalaa isa jennu. Idaama waliigalaa yeroo baay'ee teebilii keenya irratti idaama waliigalaa. Idaamni uummata baadiyyaa kunooti. Kulamanii kanadha. Idaamni uummata magaalaa kunooti. Idaamni idaamtoota kanaa immoo yoo tarii dhiira dhalaalaan barbaanne ta'e asittis dabalataan immoo wanti dagachuu hin qabne dhiira dhalaalaan barbaaddu ta'es bifuma kanaan keessa jira. Amma fakkeenyaaf mi'a jennu mee kana balleessu kana balleessee seelii kana walitti makee hojjedhu yookaan immoo ishee kana balleessee mee as gidduutti seelotaa dabalu yeroota kana dhiira jedhee dubaraa jiru kana immoo idaamtoota yeroota kana lamaaniiti jedhu kan waliigalaati gaafa kan waliigalaati kan isin hubachuu qabdan. Keenyaaf ammoo idaamni dhiira uummata baadiyyaa fi idaamni dhiira uummata magaalaa meeqaasa jedhuu fi akkuma isiniin jedhe maal goona asitti jikwaaltu jenne dhiirri kunooti dhiirri baadiyyaa jala jiru kunooti sirriitti jikwaalna ida'uu jenna dhiirri uummata magaalaa jala jiru kunooti isaa booda sirriitti jikwaalne intarenna. Kanaaf idaama eenyu kaa'e jechuudha. Idaama dhiiraa qofaa kaa'e jechuudha. Kan dubaraa ta'u yoo ta'e zikwaaltoo jennu zikwaaltoo jenne uummata baadiyyaa baay'ina uummata dubaraa baadiyyaa jala jiran ida'uu baay'ina uummata dubaraa magaalaa jala jiranii ida'uu uummata magaalaa jala jiranii jenne intergaafen yeroota kana lama bifa kanaan nu kaa'aa jiru. Idaamni yeroota kana lamaan immoo fudhannee ilaalle kanuma ta'a jechuudha. Ati anu kana asii balleessine kana asii balleessine aidaan immoo idaan jechuudha. Yeroota kana lamaan zikwaaltoo inni seelii kana ida'uu duuba deebinu mee tokko ta'uu isaa ilaallu tokko garaagarummaa qabu immoo hin qabanii ilaallu. Asitti agarsiisu seelii bira yoo biraa asitti agarsiisu soorii. Tigashe mee ilaalu zikwaaltoo jennu kana ajiin tokko tokko bitiidhaan baasumatti yoo idaan inni kuni kamiif kama idaan jechuudha. Isa kanaa fi isa kana idaan kanaa fi kana idaan jedhu amma isa kana garuu zikwaaltoo jennee maal idaan zikwaaltoo inni kana ida'uu asumatti jechuudha. Idaama yeroota kanaa yeroo keenyu zikwaaltoo jennee ida'uu yeroota kana lamaanii isaa booda intaroo jenne jechuudha. Hiifama yeroota kana lamaanii intaroo jenne maal nu fida yeroonni kun lamaan tokkuma ilaala. Yeroonni kun lamaan tokkuma jechuudha. Karaa faakshinii soo deemne sanuma mee kan faakshinii immoo asitti hojjennu. Faakshin kan jettu kana dhumnaa saamii kan jettu dhumnaa isaa booda kontiroolii qabne eenyuun selektii goona baay'ina
dhiira uummata baadiyyaa controlling gadhiistanii baay'ina dhiiraa uummata magaalaa isaa booda ogeettu bifa kanaan kaa'aa jechuudha. Bifa kanaan kaa'aa. Kan dubaraas bifuma kanaan baay'ina uummata saamii kana filannu baay'ina uummata dubaraa controlii qabdanii baay'ina uummata dubara magaalaa filattu jechuudha. Baay'ina uummata dubara baadiyyaa baay'ina uummata dubara magaalaa filattu jechuudha. Isaa booda ogeettanii yoo baatanii akka deebiin keessanii sanuma ta'a jechuudha. Akkuma ammaatti hojjennu yeroo kana lamaan immoo walitti hidhaan okee jennu walitti hidhaane kun selektii goonee walitti hidhaan maal ta'a jechuudha. Tokkuma ta'a jechuudha. Tokkuma ta'a. Inni kan biraan awutoosamii akkaataa kamiin fayyadamnaadha. Awutoosamii fayyadamuudhaa fi awutoosamii asitti hojjechuudhaa fi maal goonaa pooyintarii keenya finnee iddootti hidhuu barbaannu seelii sana irratti cuqaasnu isaa booda erga isa irratti cuqaasnee booda awutoosam kan jedhu iddoo kana jirti. Kun hoomii jalaati. Awutoosamiin eessa jirti jechuudha. Addana jirti. Ishee bukkee dirooppii daawwan aroon jira. Saamiidha kan barbaannu waan ta'eef saam kan jettu kana irratti gaafa kilik goonu isaa booda hunda isaa kan hidhuu barbaanne sana nuuf filaa jechuudha. Kan hidhuu barbaanne sana automaatikaalii kana hidhuu barbaaddaa nuun jedhee eeyyeen jennaa intariitti buunee keessaa baanaa jechuudha. Sana booda kana dargama diraa godhu irraa deebi'uumee dabalataan yoo insertiirra jirtu ta'e hoomii dhuftu hoomii jalaatii dhuftanii iddootti hidhuu barbaaddan sana irratti cuqaastu iddoo kanatti nuuf agalu deebiin keenya jettu isaa booda awutoosam kan jedhu kanarraatti filattu jedhu saam kan jedhu kana filanna isaa booda intariitti buuna deebiin keenya salphaadhumatti bifa kanaan nu galaa jechuudha. Isaa booda kana diraa gochuudhumaa seechi kanaaf baay'ee salphaadha. Bifa kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Average isaa dhufnee average kan jedhu addana jira. Isaa booda average kana eenyu baasuu barbaaddara maaliif as lakkoofsi hin jiru waan ta'eef ishee kana 0 jennee 0 ishee kana 0 awutoosamii dhufna average dhufna isaa booda bifa kanaan hunda isaa nuuf filaa jechuudha. Hunda isaa erga nuuf filee booda inter jenna bifa kanaan average nuu ka'a jechuudha. Yoo kaawuntii gochuu barbaade ta'e immoo kaawuntii godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf kaawuntii jennu kaawuntiin jira kun addanaa kaawuntii nambarsiidha 21dha. Beekamaadha 21 kunoo bifa kanaan interitti inter gaafa inni 22dha jedha. Ragaan keenya 22 sababiin isaa maaliifi ishee kanatti dabaleera idaama kanatti dabaleera waan ta'eef 22 tarii kan biraan yoo barbaaddan faakshinii biraas hojjechuu dandeessu jalaatii maaksimam minimam maaksimamii kanas keessa jiru eenyudha awutoosam bifa kanaan maaksimamii argachuu dandeessu. Maaksimamii lakkoofsas keessa jiru kanadha jechuudha. Innis miliyooniidha. Minimamii immoo isa kana minimamii immoo asitti keenyu minimam kan jedhu kanaa dhufnu isaa booda intereennu kun bifa kanaan ka'a minimamii 0dha jechuudha. As keessaa baafnu minimamii as keessaa baafnu minimamii as keessaa baafnu as keessaa gaafa baafnu minimamii maal ta'a jechuudha kana ta'a jechuudha. Bifa kanaan awutoosamii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Tariitii as keessatti dabalataan kan isin agarsiisin darbee faakshinii keessaati jechuudha. Kaawuntii maaksimamii minimamiidha. Kuni kaawuntiin kuni eenyu jala jiru jechuudha. Maaksimam kaawunt yeroo inni kun hundi isaanii staatis kan jedhu kana jala argattu. Maaksi kan jiru barbaada. Kuno maaksi kan jiru adda jira. Okeettu maaksimamii eenyu baasuu barbaaddaadha. Maaksimamii eenyu baasuun barbaade setting gasheera. Maaksimamii yeroota kana asii gadi selektii godhaa jechuudha. Yeroota kana baasuun barbaade okeen jira. Kun bifa kanaan naa gashaa jechuudha. Kan isa kanaa immoo minimamii isaa baafnu asa dhufnu kan isa kanaa immoo minimamii isaa baasuun barbaade asira minimamii isaan baasuu barbaade minimam kun miini kan jettu addaan jirti. Sabooda okee jennee sabooda selektii godha jechuudha. Kan minimamii daataa minimamii isaa baasuu barbaade isa xiqqaa jechuudha. Bifa kanaan as keessaa inni xiqqaan isa kana inni guddaan isa kana inni kun maaksimamiidha saamiidha inni kun dhiifama tariitii maaksimamii mee asitti baafnee keenya awutoosamii itti dabaluu barbaadeen kana dhufe dhiifama
maximum isa sirbu kuno barbaanne maximum isa kamii baasuu barbaanna maximum data wan kana as keessanii guddaan eenyu ta'e baasuu barbaanne ta'e bifa kana keenya maximum 54,837 ira kuma 54,837 jechuudha minimum immoo kuma 3,729 saami immoo miliyoona 5 bifa kanaan auto samii fayyadamuu dandeenya jechuudha auto samii fayyadamuu dandeenya inni kan biraan tariitii functions fayyadamne fofxs fayyadamne auto samii fayyadamne akkaataa kamiin akka data waan jiran calculate gochuu akka dandeenyu ilaallee turre garuu more tariitii namoonni more expertii taatanii yookaan koodiiwwan as keessa jiran salphaatti akkaataa kamiin akka itti fayyadamuu dandeessan warroonni beektanii fiisisaa ta'u warroonni beektanii akkaataa kamiin warra beektan silayyuu beektu warra hin beekneef more tutorialiin kunis kan qophaa'e waan ta'eef akkaataa kamiin wanta sila haasaa turre sana ala hojjechuu dandeenya kan jedhuu fi maal goona pointerii keenya finnee seelii irratti hojjechuu barbaannu sana galle jechuudha maal goona jechuudha is equal to kan jettu yookaan walqixa mallattoo walqixaa erga gashannee booda saamii barbaanna ta'e saam jenna saaminnee kaane saaminna bifa kanaanii saaminna tariitii essii gaafa tuqxanii koodiiwwan essiin kaan yookaan koodiin saadhaan kaan hedduu isaaniitu dhufa asii gadas keessa yoo deemtanii barbaadan saamii argachuu dandeessu jechuudha saamii argachuu dandeessu yoo tariitii ispeelingii warroota ispeelingii dheeraa naannoo hongora jettu ta'e qubeema jalqaba barreessitanii irra barbaaduudhaan kanaachi guutummaanuma isaa barreessuudha jechuudha saama gaafa jedhu kunoo jalqaba irra naa dhufti isaa booda irratti hin cuqaasa irratti double click gaafa godhu bifa kanaan naa dhufte jechuudha erga bifa kanaan naa dhufte booda warroota idoo sana dalga kana hunduma isaanii daawoo ta'e dalga kana hunda isaan select godha dalga kana hunda isaan select godha fakkeenyaaf meesuma kana dalga kana akka carraa ta'e uummata baay'ina uummata baadiyyaa fi magaalaa kan baadiyyaa qofaatti magaalaa qofaatti jira yeroo inni walitti daamuu danda'ani loojikaalii walitti daamuu danda'ani idaama isaanii lamaantu walitti daamuu danda'an kanaaf yookaan dhiiraaf dhiira yookaan dubaraaf dubara yookaan immoo idaama jiroota sana lamaanii walitti daanarran kanaaf loojikaalii walitti daamuu dandeenyu garuu sin agarsiisuuf seelliiwwan kontiinesii jiran kana bifa kanaan select gooneetu enter jenna jechuudha gaafa enter jennu bifa kanaan nu idaa jechuudha karaa gabaabaa bifa kanaan koodii sana beekna oote sana gochuu dandeenya jechuudha meenni kun amma dalga kana kan baadiyyaas kan magaalaas idaama isaa keessa gashee dee'e waan ta'eef kana keessaa balleessame amma sirra deebi'u is equal to jedhee saamin jedha saamedee ka'ee saam kan jettu kana irratti cuqaasa isaa booda amma fakkeenyaaf idaamota isaa qofaatu walitti daama baay'ina uummata baadiyyaa idaama dhiiraaf dhalaa qofaadha kan achitti galchinu amma kan dhiiraa keessa jira waan ta'eef han dhiiraa kontroolii qabne jechuudha kan dhiiraa select goona asiis kan dhiiraa dhufee select goona enter jenna bifa kanaan nu gashaa jechuudha iddoo idaamaatti hojjedhu asitti hojjedhu equal to saam jettu jechuudha saam gaafattan koodiitiin ni dhufa double click irratti gootu isaa booda kontroolii qabadhee jechuudha idaama uummata baadiyyaa idaama uummata magaalaa kana irratti gaafa cuqaasee enter yaddana enter jedhu idaama jiroota kana lamaanii naakaa jechuudha idaama jiroota kana lamaanii naakaa meekanii dubaraa sitti hojjedhu is equal to saam jedhee saam jedhee ishee kana irratti double click godhee idaama dubaraa qixa kanaan kan jirtu roo kanarra jira waan ta'eef kontroolii qabee idaama dubaraa ifama kanarraa deebi'a idaama dubaraa bifa kanaan select yoo gootanii enter gootan isinii fidaa jechuudha deebi'a kun dongora ila dongora ta'uu sanatti himaa jiran iyyuu equal to saam
S gaafa tuqxan U gaafa itti dabaltan more itti isinii dhiyaata jechuudha. Saamii kana irratti tuqaastu qixa kanaatiin dhufee maa kan dubaraatiin hin barbaadu kontiroolii qabadeen kana irratti hin tuqaasa. Kontiroolii qabadeen kana irratti tuqaasaa isaa booda interii jedha jechuudha. More koodiiwwan warri beektan fakkeenyaaf amma kwaaltoodhee average hin jedha. Average gaafa jedhu average naa fida. Average kana keessaa tokkoon filadhaa. Averageidha. Averageidhaan hin barbaadu. Averageidha. Isaa booda average eenyuun baasa jechuudha. Average eenyuun baasa. Average yeroota kana lamaanii kan dhiiraa fi kan dhiiraa. Dhiiraa addana. Anira addana. Average jechuudha. Average uummanni baadiyyaa fi magaalaa average kan dhiiraa jechuudha meeqadha? 48,000 fi 580 meetiriiti kan waliigalaa isaa hojjennoo waliigalaa ture. Gaafa tuqxanii koodiiwwan jiran asii gadi isinirra tarraa'u. Koodiiwwan jiran asii gadi isinii tarraa'u. Ani koodii jiru sana keessaa eenyuun barbaada jechuudha. Average barbaada waan ta'eef viitti dabaladhaa kan more dafee bira ga'uuf jechuudha. Isaa booda average kan jettu ishee kana. Avidation jettu kuni average derivative ishee ta'uu dandeessi. Egaa isa kana more koodii as keessa jiran hunduma isaanii isinitti himuun nan barbaachisu. Isinuu gaafa irratti cuqaasan hin argattu. Fakkeenyaaf gaafa asii maa isinii jedha kun maalidha kunu asitti isinitti hima maal akka ta'e. Functioning kun maal akka ta'e isinitti hima. Return is the average of the absolute deviation jedha. Absolute deviation ta'uu isaa isinitti hima jechuudha. Inni kun maal akka ta'e. Return is the average arithmetic mean dha kun. Isinitti hima jechuudha asirratti. Gaafa kilik gootan inni isinitti hima. Double click godhaan average barbaada waan ta'eef. Return is the average jedha kunu. Average barbaada waan ta'eef average irratti kilik godheetan average eenyu average uummata baadiyyaa fi magaalaa. Idaamni uummata baadiyyaa isa kana idaamni uummata magaalaa isa kana. Isaa booda intariitan duuba average isaa kanadha jechuudha. Bifa kanaan calculation hojjechuu dandeenya jechuudha. Calculation hojjechuu dandeenya jechuudha. Koodiiwwan hedduutu jira waan ta'eef isin fayyadama. Product illee bifuma kanaan hojjenna. Amma fakkeenyaaf uummata walitti baay'isuun hin danda'amu malee product wanni tarii wanta baay'ifnu roote wanta baay'isuun yoo ta'e wantichi product kan jedhu gaafani PR barreessu kunoonaa dhufa. Isaa booda irratti cuqaafadha si'a lama. Isaa booda yeroota kana lamaan naa baay'isin jedhaani. Yeroota kana lamaan naa baay'isin jedha. Ifama dheerateeti. Escaping godha. Is equal to kana achi dheereffadhu mee. Kana achi dheereffadhu. Escape tuqaa waaquu barbaadanii. Escape kan jettu keyboardii keessa irra jirti waan ta'eef yeroo hundumaa jechuudha. Teebilii keessa gaafa jirtanii, teebilii Excel keessa gaafa jirtanii wanta calculation wal qabatu yoo doongortanii haquu barbaaddu ta'e escape fayyadamtu yeroo hunda kana isinitti himne akka jirraa ta'e escape fayyadamtanii hattu. Is equal to tanii product irraan barbaanne product pro jedhe gaafa jedhu product naafti kun double click irratti godha. Isaa booda yeroota kana lamaan walitti baay'isuu barbaade yeroota kana lamaan na baay'isin jedha. Keyboard irraa interiin tokko na baay'isee na kaa'aa jechuudha. Bifa kanaan karaa salphaa ta'een koodiis fayyadamuu akka dandeenyu koodii namoonni more koodii faakshinoota kana koodii faakshinoota Excel keessa jiru warri beektan bifa kanaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Warri beektan more beekus qabdu warroota keessumaa kallattii fiildii keessaniitiin warroonni ikoonomistii taatanii koodiiwwan as keessatti fayyadamu beektu. Warroonni statics irra hojjennu koodiiwwan as keessaa fayyadamnu hin beekna. Warroonni average wantoota garaagaraa calculation garaagaraa hojjennu wantoota fayyadamnu hin beekna yaada. More Excel calculationiidhaaf waan ta'eef irra guddeessisaa tajaajila inni nuu kennu yookaan kan inni kaayyoomti inni qophaa'ee fi wantoota calculation wal qabatan hojjechuudhaan waan ta'eef bifa kanaan calculation garaagaraa hojjechuu dandeenya jechuudha. Calculation kanarra dhaabbanne immoo analysis garaagaraa akka hojjechuu dandeenyu yeroo darbee isinii kaaseera. Bifa kanaan teebilii kana keessatti koodii karaa salphaa ta'een fayyadamuu dandeenya jechuudha. Ammoo fudhattanii ilaaltan koodiin kun maaliin qophaa'ee jira ta'eeruufi kun asitti na agarsiisa jechuudha kun.
asitti sin agarsiisa kun asitti sin agarsiisa koodiin kun maaliin calculation kun maaliin qophaa'e average ta'uu isaatti na agarsiisa ni kun saamii ta'uu isaatti na agarsiisa ni kun saamii ta'uu isaa na agarsiisa ni kun average ta'uu isaa na agarsiisa kanaaf yeroonni kun kulamaniidhaan tokkummaaf wanti nuti asitti hojjechuu qabnu garuu fakkeenya fudhadhee as keessatti waan hin hojjedhee fi fakkeenyaaf iddoo kanatti kan hojjetamuu qabu maal ture jechuudha idaama mitiidhe idaama hojjechu saamettu saamiin gaafa dhuftu double click irratti gootu eenyutu idaama ture yeroota kana lamaan idaama yeroota kana lamaaniiti idaamota kanaa fi idaamota kanaati sabooda interin jedha sabooda biraa godheen kan hunda isaanii gadi gashabaalee akkatti hojjetamu kanaan dura beekture yaada kan isa kanaas average tun taane idaama garuu ani isin barsiisuu fedheen ammatitti kana kaase average tun taane idaama kan isa kanaas kanaaf bifa kanaan baay'ina uummataa kana calculation isaa hojjechuu dandeenyaadhaa fi more wantoota calculation ala taanis koodiiwwan qabu amma fakkeenyaaf amma maqaa gara kapitaalitii jijjiiruudhaaf maqaa namicha kana masaxxamaa kan jedhu kana kapital maqaa biyya kana hunduma isaa jechuudha kapitaalitii jijjiiruun maal gochuu danda'a jechuudha is equal to upper yoon jedhe kapitaaliin naa dhufaa jechuudha upper gaafa jedhu akka sedekee eenyuun seericha dhufee fila isaa booda kookee gaafa immoo salphamaa kan jedhu san kapitaalii godhee naa fida jechuudha kanaaf koodii sana beekneenaan salphaadhumatti hojjechuu dandeenya jechuudha isa kana kutaattaa nuti kan ilaallu ta'a waa'ee karaakterootas keenya yookaan waa'ee upper case fi lower case capital letter fi small letter kutaattaa nuti kan ilaallu ta'a garuu bifa kanaanii calculationii fayyadamuu dandeenya kan jedhuuf asitti kan isinii kaasee fi kanaaf salphaatti kana fayyadamtanii wantoota garaagaraa hojjechuu dandeessuun jira asirraa waa hubattanii tolee yaada namoonni fuula YouTube kiyya faaraa taatanii subscribe osoo hin godhin akka hin baane isiniin jecha amma kutaattaa nuti wal agarruutti nagaan naa turaan jedha galatooma horaa